Dulana rati ka'ee walga'ii warra gamtuu eenyuun natti cufaree karraati naan bantuu dachee kigaata malee kan baatota tarsa'a ati jennaan Yesuus ani galma koo galgalaa eddoo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqa tokkootti ni amanna. Ameen. Nagaa farraarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata Waaqayyoo. Obboloonni maatii Waaqayyoo hundumti keessan baga ayyaana Tulluu Taaboor baga ayyaana Dabree Taaborii nagaadhaan geessanii ameen baga walumaan geenye Waaqayyo gooftaan dhiifamaa farjummaa isaan nu yaadachuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Har'a immoo mata duree waa'ee ayyaana Bu'ee Taaboor jalatti ayyaana Bu'ee Taaboor maal akka ture maaliifis akka yaadatamu bifa dubbisaatiin wajjiniin ilaallee darbina. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru ameen. Irra deebiidhaan baga geessanii. Ayyaanota gurguddoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos salgan keessaa ayyaanni Tulluu Taaboor isa tokkodha. Ayyaanni kun amantoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti bu'ee bakka tokkotti immoo ukkee jedhamuun beekama. Tulluun Taaborii maqaan gaara yoo ta'u, tulluun galaana Galiilaa irraa karaa kibbaa dhiyaa kiiloomeetira 10 fagaatee argamudha. Waa'ee tulluu kanaa wangeelaawwan kitaaba kakuu haaraa irratti kan ibsame tulluu dheeraa jedhamu. Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa kan hafe maqaa Taaboor jedhee hin ibsine. Taaboor jedhamuu isaa kan dubbatan Yaahii duuka bu'ootaa irrattidha. Haa ta'u garuu kakuu moofaa keessatti waa'ee tulluu Taaboor bal'inaan dubbatamee jira. Macaafa moototaa firdii boqonnaa 4 lakkoofsa 6-14 qulqulluun Daawitis waa'ee tulluu kanaa fi dursee raajii kana jedhu dubbateera. Tulluun Taaborii fi tulluun Harmooniyaa maqaa keetti ni ililchu. Irreen kee humna kee waliinidha. Harki kees ni jabaate. Mirgi kees olol jedhe. Faarsaa Daawitii boqonnaa 88 yookaan 89 lakkoofsa 12-13 jedhu raajiin dubbatameeraaf. Gooftaan keenya Qeesaariyaatti namoonni dhala namaanii eenyu jedhanii waamu jedhee erga gaafatee guyyaa 6 booda bartoota kaan tulluu jalatti dhiisee bartoota 3 Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannisiin qabatee gara tulluutti ol ba'e. Tulluu irras yeroo turanittis fakkiin gooftaa keenya akka aduu ifee huccuun isaas akka cabbii adii ta'e. Yeroo kanas ifa waaqummaa isaa fi aangoo gooftummaa isaa ibseeraaf. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 29. Tulluu kana irratti erga du'ee booda bara baay'ee kan lakkoofsise awwaalli isaa Waaqayyoon ala namni kamuu kan hin beekne akkasumas Eeliyaas ibidda saragallaan gara biyya jiraattotaatti kan fudhatame ifa waaqummaa isaatiin akka namoonni yaadan Musees Eeliyaasis akka hin taane isaan hubachiiseera. Inni uumaa Musee fi Eeliyaas malee akka isaanii uumama akka hin taanes namoota akkasitti yaadan hundaa fi mirkaneessee jira. Egaa kana booda Tulluu Taaboor irratti fakkeenyummaa isaa, kabaja isaa, walumaa galatti maalummaa isaa kan ibse gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin kan arge qulqulluu Phexros tulluu kana irraa bu'uu hin barbaanne. Kanaaf yaa gooftaa as jiraachuun nuuf gaariidha jechuun hawwii isaa ibsate. Tulluun Taaborii fakkeenya mana kiristaana keenyaadha. Tulluun kun jireenya qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaa baay'ee mul'isee agarsiisa. Qulqulluun Phexros tulluu kana tulluu qulqullaa'aa jennee waamnee jirra.
Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 17 hanga 18. Qulqulluun Phexrosii tulluu qulqullaa'aa kana irraa as jiraachuun nuuf gaariidha. Akkuma jedhee nuufis tulluu kanaan kan fakkeeffamte qulqulleettii mana kiristaanaa keessa jiraachuu nuuf gaariidha. Keessattuu bara qormaanni baay'ate kanatti bara bahanii galuun ulfaate kana caalaatti bakka sana turuun gaariidha. Taateewwan guyyaa ayyaanichaa taasifaman keessaa tokko ijoolleen qaccee tolfachuun karaatti bahanii ni iyyisiisu. Kunis sagalee waaqummaa guyyaa sanaa mul'atee fi balaqqeessa guyyichaa raawwatame yaadachiisuuf akka ta'e abboonni mana kiristaanaa keenyaa ni barsiisu. Inni lammaffaan ammoo gaafa guyyaa bu'ee halkan isaa ibsaan ni ibsama. Kunis ifa waaqummaa tulluu Taaboor irratti mul'ateedhaaf fakkeenyadha. Kana malee naannoo tokko tokkotti immoo daabboo mulumulii qopheessu ayyaanicha ni yaadatu. Kunis gaara Taaboor irratti gooftaan yeroo mul'atu ifa tulluu irratti mul'ate irraa kan ka'e tiksitoonni dirree keessa tiksaa jiran akka galgalaa'e hin barre ture. Yericha haadholiin ijoollota isaanii fi tiksitoota isaanii fi daabboo mulmulii fudhatanii deemuu isaanii yaadachuu fi tolchinee ayyaana kana irratti dhiyeeffanna. Egaa guyyaan kun guyyaa Waaqayyo ulfina isaa itti mul'ise waan ta'eef tulluun sun har'a qaama keenya tahuu qaba. Kunis ulfinaa fi ogummaan Waaqayyo kan itti ibsamu fayyisuu fi fayyisuu isaas kan itti mul'atudha. Jireenya eebbifamaa qabaachuu keenyaan ameen. Galanni Waaqayyo fideessuu haadha isaa ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Irra deebiidhaan baga ayyaana kabajaa ayyaana bu'ee Taaboor baga hundumti keessan nagaadhaan geessanii ameen. Hundumti keenya baga walumaan geenye galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis iccitii dubbii isaa hundumaa ifa nuu godhee nu gorsuun nu barsiisuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Bakka isin jirtan hundumatti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Eebbifamaa Waaqayyo isin faana ta'u. Waaqayyo bakka jirtanutti ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Ameen. Dulanarratti ka'ee walga'ii warra gantuu eenyuun natti cufaree karraatti naan bantu dachee gigaata malee kan taatota tarsa'a ati jennaan Yesuus ani galma koo galgala iddoo.